اللي وسقات تسني ده سني بس في قارين سنة غير نمني بس في قارين يسوي عم إني نجير نما تمرمي كاناني Basuun maqaan ittiin miidiyaa hawaasaa irratti akkaan beekamedha. Sanyii wasanii ammoo maqaa dhalootaati. Daa'ima kana namni miidiyaa hawaasaas ta'ee jiru idilee irratti arguu hedduun dandeetti dubbii isaan isa raajeffata. Waggoota muraasaan dura toora miidiyaa hawaasummaa irratti viidiyoon gabaabduun vaayiraalii ba'uun yookaan sirriitti ilaalamuun sanyiif hawaasa bal'aa wal barsiifte gaaffii biyyi kun garamitti deemaa jirti jedhamee gaafatameef gara hoolotaa jedhee deebisuu isaatiin dhimmichi baacuu jaallatamaa ta'e af-gaaffii biroon daa'imni kun wayita sana taasisees maccadan wajabjechisiise. Ergasiis dhaabbilee miidiyaa garaagaraa waliin af-gaaffii inni godhe baay'ee daawwatame. Amma gaaffii gara hoolotaa miti gara daawwatee tagama. Adaamatti moo jirte? Adaama waan jiruuf adaama. Mootummaatu qabanii keessaan bahe. Keessa baate? Indee keessaan bahe. waa'ee biyyaa Lura raashaa dhageenyaanani. Kana barbaadu dheedhee dhiisee keessaan bahe. Dhiyeenyaa sanyiin baacuu gaggabaaboodhaan miidiyaa hawaasaatti makamu argine. Tiiktookira Lammii Shuguxee jedhamu waliin gama tiiktookiin Lammii Aaktar jedhamuun kan beekamu wajjin ta'ee daa'ima qaruuxee yookaan gamna ta'ee hojjechuun Lammiin ammoo taatoo garraamii ta'ee yookaan gowwaa ta'ee taphachuun viidiyoo gaggabaabduu hojjetanii maxxansuun jaallatamummaa guddaa argachaa dhufan. Akkaataa wal baruuf waliin hojjechuu eegaluu isaanii ilaalchisee Lammiin qaruuxee shoo miilanaa irratti ibseera. Basoo wajjin kan wal bare ani magaalaa hoolotaa erga dhufee ji'oota muraasa. Warri amma waggaa tokko tan deema. Ani kontentii garaagaraatiin hojjechaa ture. Ijoollee garaagaraa wajjin hojjechaa ture. Jecha godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa kan dhufan xiqqaasaa ta'u guddaas dubartootas haa ta'u dhiira nama guddaas haa ta'u kontentii barbaachisu bakka barbaachisutti kireet godhee waan ta'e wajjin hojjedha. Basuu qaadee yeroo hoolota dhufu mucaa kana barbaachaan ture. Mucaa gara hoolotaa deemaa jirti kan jedhu kana mee mucaa kanaaf faayidaa baasee mucaa kana wajjin just yeroo iddoo jijjiirtu immoo namoota dura wajjin hojjechaa turte illee walirraa fagaatta beektaa. Achuma mucaa kana barbaaduun qabedheen namaan gaggaafachiisee akka naannoo kana jiru natti himanii. Daa'imni baacuuf cabaqa dubbii isaan hedduuniif madda kolfaaf gammachuu ta'e kun dhiyeenya seenaa isaa fi haadha isaa wayita mimmaan roobsaa dubbatu namni hedduun gaddaan rifatee waan qabuun wayita bira dhaabbachaa tures argineerra. Gargaarsa taasifameefiin inniif maatiin isaa ammatti haala gaariirra jiraachuus odeeffanne. Daa'imni xiqqaan sanyii fi tiktookerii Lammii Aaktar gara fuulduraallee waliin hojjechuuf akeeka qabaachuu himani. Aratti funaale hojii sama ararisa Saduraarra mana taalee foolorsi keenya mukuffisu barbaada. Foolorsi 130 miiliyoona kaayyoon keenya ani basu ani 130 jira. Socho'uu wayyuu